galanii Yesuusiif ammas daddabalee haa ta'u nama har'aa isa nu godhe guyyaa kanaan nu ga'e really ergaan kun namoota tokko tokkoof ergaa ta'uu danda'a in yaada waan gara biraa waan yaadaa ture isa lafa kaayee Waaqayyo dubbii kana keessa koo gatiin na guutee fi dubbii kana ergaa ta'uu danda'a anaafis isiniifis waldaa keenyaafis mana keenyaafis ijoollee keenyaaf gaa'ela keenyaaf ergaadha jedheen amana kun ergaadha akkuma amma dubbifanne mootichi Daawiti magaalaa Ziklag keessa jiraata Ziklag kuni Ziklag magaalittii kana warra Filisxeemtu kenneef maaliif yeroo kanatti Daawiti Saa'olin baqateetu jira galtuu ta'ee jira baqataa ta'eetu jira naafi magaalaa kana warra Filisxeem kan isaan kennaniif warra Filisxeem kana lola hin gargaara Daawit so wanti iddoo kanatti wanti Ziklaagitti raawwatame kuni Daawiti fi dhiirota kan ta'an loltoota kan ta'an hundi isaaniiyyuu warra Filisxeemiin lola gargaaruutu qe'ee dhiisanii adeeman qe'eetti kana fee ijoollee xixiqqoo fi namoota gurguddaa duwwaadha dhiirri jajjabaan loltoota kan ta'an warri qe'ee eegan warri mana eegan warri toora eegsisan warra karra eegan warra diina loluu danda'ani hin jiran qe'ee dhiisanii deemaniiru kanaaf otuu Daawitii fi namoonni isaanii loltoonni isaanii lola isaanin ilaallanne kan isaanii kan hin taane otuu dhaqanii warra Filisxeemiif lolaa jiranii seexanni immoo qawwa argateetu gara qe'ee isaanii dhufe yoo dhaqnee ilaalle really lolichi badaa waan isaan ilaallatu miti keessumaa immoo hamma qe'ee ofii eegumsa malee dhiisanii adeemanitti waan nama deemsisu hin turre hundumti isaanii dacha'aniitu hin deemanii warri Amaaleqonni isaan duwwaa miti magaalaa adda addaa lolaa rukutaa guggubaa booji'aa dhufanii akkuma kana Ziklaagiinis immoo barbadaa abiddaa godhanii daaraa duwwaa godhaniitu hin adeemanii haadha manoolii isaanii ijoollee isaanii qabeenyaa hundumaa booji'aniitu fudhatanii hin adeemanii yeroo kamii yeroo itti warri qeeguun irra jirani irra ture garuu qe'ee warri hin jirre waan isaan hin ilaallanne keessa warra dhaqanii galanii garuu qe'ee eegumsa malee warra godhanii seexanni carraa argate qawwaa argateetu dhufeetu wanta Waaqayyoo isaaniif kenne eebba Waaqayyo isaaniif kenne dhaloota Waaqayyo isaaniif kenne qabeenya Waaqayyo isaaniif kenne seexanni muxut godhe amalli seexanaa immoo nama raffiseetu otuu raffisuuti inkirdaada facaasa nama raffiseetu nama dagachiiseetu inni wanta barbaade hojjeta amma kakuu haaraa keessa warra jiraannu amantoonni seexanni kana inni yeroo hundumaa target godhee jiru inni wanta materiaalii ta'e kan keenya miti eeyyee Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos akkuma jireenya bara baraa nuuf kenne biyya lafaa keessa yeroo jiraannus immoo nu eebbiseera
materiaaliidhaanis nu eebbiseera. Nu eebbisaas jira, nu eebbisuufis jira. Maaliif nu ijoollee mootii gatii taanee fi waan gaggaariin Waaqayyo biraa nuufis eeyyamameera. Haa ta'u iyyuu garuu Satan is not after our wanta nuyi qabnu sana miti. Seexanni kan inni gaadu, kan inni itti qaxxisu, inni nagaa ijoollee, gammachuu ijoollee Waaqayyoo saamuu booji'uudha. Akkuma Daawit faa dagatanii eeguu dadhabanii qeebanaa godhanii seexanaaf carraa bananii, akkuma kanaa amantoonnis immoo balbala isaanii yeroo isaan itti seexanaaf banantu jira. Balbala isaanii seexanaaf bananiitu yeroo nagaan hatamu, yeroo gammachuun hatamu immoo Waaqayyo irratti gungumu. Waaqayyo irratti gungumu. So Daawiti guyyaa sadii booddee gaafa deebi'an loltoota isaa wajjiniini maatii isaanii yaadaniiru, ijoollee isaanii yaadaniiru, haadha manoolii isaanii yaadaniiru. Nyaata gaggaashaa nyaachaa hin turre dirree lolaa irraa dhufu. Kan isaan yaadaa dhufanii, kan isaan abdachaa dhufanii maatii isaanii gammachuutti argatuudha. Maatii isaanii wajjiniini nyaanni qophaa'ee, nyaanni ho'aan foolii gaarii kan qabu nyaachuudha. Bishaan akka sirriitti dhuganii kolfanii wanta hojjechaa turani walitti himuudha. Garuu guyyaa sadii booddee gaafa dhufanii qeelaalanii qeen hin jiru. Warri Amaaleeqonni magaalittii sana akkuma jirutti hin gubanii daaraa godhanii. Daaraa godhanii. Mee yaadaa hojiidhaa baatanii mana keessanitti gaafa galtan wanta isin baay'ee cherish gootan iddoo guddaa kan qabdaniif ijoolleen keessan, haadha manooliin keessan, qabeenyi illee dhaqu gaafa isin jalaa fudhatamu akkam nama dhukkubaa sii gadi, akkam nama madeessaa sii gadi, akkam namatti ulfaataa sii gadi. Wanti isin ija keessan irra kaatan, wanti isin baay'ee jaallattan, wanti isin baay'ee mararsiifattani, wanti isin iddoo isaatti eegdani gaafa dhuftani wanti isin hin yaanne akka hin yaannetti gaafa ta'u maaltu namatti dhaga'ama? Daawitii fi namoota isaarra kanatu ga'e. Jechoota isaan jedhaniin dubbisa. Lakkoofsa 6 irratti namoonni biyya siisuun waa'ee ilmaan isaaniif, intaloota isaaniitiif jireenyi isaanii keessuma ba'ee waan isaan itti hadhaa'eef Daawitiin dhagaadhaan rukunnaa. Jireenyatu itti hadhaa'e. Wanti isaan qabanii hin jiru tokko gadi ta'eef, wanti isaan ilaalanii, wanti isaan jaallatan jalaa fuudhameera gadi ta'eef. Lakkoofsa 4 akka jedhu yommus Daawit namoonni isaa wajjin turanis hamma qooqni isaanii deebisuu dadhabutti sagalee isaanii ol fudhatanii hin boo'anii. Hamma qooqni isaanii isaan dhukkubutti, hamma sagaleen ba'uu dadhabutti hin boo'anii. Boo'uun nuyiifis eeyyamamaadha. Biyya lafaa keessa gaafa jiraannu akkuma kanaa seexanni
jireenya keenya goolee yeroo itti nu boosisu jira. Qaawwaa banneefi eeyyamneefi balbala bannee laanneefi dagannee dhufee garuu isa Waaqayyo nuuf kenne nu jalaa saamee kan nu boosisu. Har'as kan bu'aa jirtu meeqa dhalaata? Wanta Waaqayyo siif kenne, wanta Waaqayyo harka kee keessa kaa'e, Waaqayyo wanta ni jireenya keef kenne akka ati eeginetti wanti si jalaa walii gadi rurrukutame har'a kan si boosisu jira. Boon gaariidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'eera gaafa Alaazaar du'e hin bu'e. He wept. He wept. Kuma silammoo dubbifannee garaani Haannaadha baay'ee gatii cabee turee fi himimmaan guutuudhaan fuula Waaqayyoo duratti hin turte hin boossi turte hamma namoonni quba isheetti qabanitti hin boossi turte hin aaddi turte. Warri himimmaan dhangalaasaa sanyii facaasanii sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu. Boo'ichi keenya gara namaatti miti. Boo'ichi keenya gara Waaqayyootti galagallee boo'u. Namni boo'icha keettiin kolfa. Fakkeessees immoo si bira hin darba. Boo'icha keessi hin hubatu. Yoo si hubachuu yaalees immoo hin baay'ifteedha. Exaggereetii gooteedha. Maali wanta sirra hin geenyetu sirra ga'ee? Maali wanta namoota hin qaqqabnetu si qaqqabee? Dudduuba kee haasa'a. Kanaaf Daawit eeyyee hin boo'e. Eeyyee loltoonni isaa hin boo'ani. Boo'uun garuu gara namaatti miti. Daawit gara Waaqayyootti boo'e. Gara Waaqayyootti boo'e. Gara Waaqayyootti yoo beeyosse Waaqayyoo himimmaan keessana calluma jedheen ilaalu Waaqayyo. Himimmaan keessuni Waaqayyo fuudheetu moo'ichatti siif jijjiira malee calluma jedhee sin ilaalu Waaqayyo. Garuma isaatti boo'eeti. Eeyyesumatu dogoggore, eeyyesumatu balleesse, eeyyesumatu qaawwaa bane. Garuu Yesuus Kiristoos inni iddoo dadhabbii kee dhaabbatu suni ammayyuu siif hojjeta, ammayyuu si wajjiniin gatii jiruufi garuma isaatti boo'i. Waaqayyo gadda kee gammachuutti jijjiira. Waaqayyo boo'icha kee kolfatti jijjiira. Yeroo dadhabbiin sitti dhaga'amu gara namaan dhaqin. Yeroo abdii kutannaan sitti dhaga'amu gara namaan dhaqin. Yeroo humni si bu'u gara namaa hin dhaqin. Gara Waaqayyoo dhaqeeti. Gara Waaqayyoo ilaaliyaati. Waaqayyoo duwwaa ilaaliyaati. Waaqayyoo inni akkuma beekutti siif hin qaqqaba Waaqayyo. Kanaaf Daawit yoo boo'eyyuu yoo ani dadhabeera jedheyyuu gara Waaqayyoo ilaale. Lakkoofsa 6 irratti akkas godhe. Namoonni biyya sun waa'ee ilmaan isaanii fi intaloota isaanii jireenyi isaanii keessuma ba'ee waan isaanii tadhaa'ee fedha. Daawitiin dhagaadhaan rukunnaa jedhaniidha. Amma Daawit is taking the blame. Maaliif he's leading these people. Namoota kana kan gaggeessaa jiru Daawit gatii ta'eefi namooti warri dhaqanii Filisxeemota lolanii injifatanii warri
Daawitiin gaggeessaa keenya jedhaniitu yeroo hundumaa ol isa qabani warri isa hordofani amma dhaabataniitu Daawit kana dhagaadhaan rukutuu barbaadan. Maaliif jireenyatu tadhaa'e gadi ta'eef? Jireenyatu tadhaa'e. Namni nagaa Yesuus Kiristoos of keessaa hin qabu taanaan namni sun jireenya hadhaa nama jiraatu. Namni Kiristoosii wajjiniin nagaa hin qabne namni kun nama daanjaresiidha, nama dhagaa kaasudha, nama dhagaa ol fuudhudha. Maaliif namni jireenyi tadhaa'ennaan namni daanjaresiidha. Namni jireenya tadhaa'e ayyaanni yoo baay'ateef gara Waaqayyootti galagalee yoo boo'e malee. Namni abdii kutate namni wanta qabu hunduu xumura maaliif han jiraadha namni jedhu. Why do I exist? Namni jedhu daanjaresiidha. Jireenyi ta'e dhagaa fuudhan. Dhagaa fuudhan. Yeroo tokko waan baay'ee keessa nu immoo of gashineetu obboleettii ishee sana irratti dhagaa fuuna. Obboleessa sana irratti dhagaa fuuna. Warra sana irratti dhagaa fuuna. Kan akkas na godhe abaluudha. Kan balbala bane si malee Waaqayyo miti seexanaaf. Kan balbalicha saaqe nuyi malee seexanaaf Waaqayyo miti. Malo jedhee namni iyyuu namni abdii kutate obboleessa bira darbuu hin danda'u, obboleettiif dhiisuu hin danda'u. Anaaf dhagaa itti ol fudhatanii jarri dhagaa ol kaasanii rukutuu barbaadan. Amma gaa nama koo kan jedhu, qomoo koo kan jedhu, firoottan koo kan inni jedhu, amanee duukaa kan inni lolu erga dhagaa kaafatanii eenyutu hafee firee Daawitiif? Oopshinii isaa tokko duwwaadha. Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Filannoon hafeef tokkoof tokko duwwaadha. Waaqayyo qofaadha. Yeroo tokko Waaqayyo akkuma inni akka barbaadetti iddoo barbaadetti Waaqayyo Musee argachuudhaaf Waaqayyo balbala hin bana. Iddootti si argachuu barbaadutti attentionii kee gaafa barbaadu jireenya kee gaafa barbaadu immoo Waaqayyo balbaloota hin saaqa. Kanaaf Daawit dhaqeetu namoota warra dhagaa itti kaasan sana maaloo naa dhiisaa nan dogoggoree ilaa kanatu kanaaf kana ta'ee sanatu kanaaf kana ta'ee isa jedhu keessan galle hin argitan. Namoota kan biraas hin mariisisa jedhee yeroo inni iddoo adda biraa dhaqus hin argitan. Gorsan gaafadhe jedhee iddoo adda biraa yeroo dhaqus hin argitan. Daawit maal godhe? Haasaa dhaabeetu gara Yesuus Kiristoositti iyyasii ol. Namatti himachuu dhiisee, namatti haasa'uu dhiisee, namatti iyyachuu dhiiseetu gara Waaqayyootti iyyate. Namatti waan itti muun irra hin jirre, namatti haasa'uun wanta sirra hin jirre itti haasa'in. Namichi sun nama dhagaa sitti kaasudha. Yesuus Kiristoosii dhala namaa hundumaatiif mee lubbuu isaa kenne hamma du'aatti hin jaallateedha. Kana caalaa jaalalli ittiin ibsamu hin jiru. Lubbuu isaa kennuudha. Ofima isaatii immoo Yesuus Kiristoos dhaqeetu namoota irraa immoo of eeggadhaa'e.
because dhagaatti kaasanii Yesuusitti warri manni si'oolii baasuu dhufe kana keessa warra si'ool keessa baasuu dhufe kana isaanuma kanatu dhagaatti fuudhaniiru gatii ta'e ari'aniiru gatii ta'e kanaaf namootarraa of eeggadhaa wanta namni dhaga'uun irra hin jirre na lallabachuu kan amanamu kan eegamu waaqayyo isa naman buufne duwwaadha warri waaqayyoon amanatani isaanii waaqayyoon hin argu waaqayyo yoomiyyuu hin qaanessu namni nama amanatu abaaramaa haa ta'u namni waaqayyoon amanatu akka muka bishaan qarqaraa lalisaa hin taa'e men will disappoint you dallike disappoint si gooti dallike disappoint si godha abbaan mananke disappoint si godha haati mananke disappoint waan jette iddoo jettetti haadha manaa kee dhabuu dandeessa yoo irra hin goone ta'e borinuma gooti isheen abbaan manaan yoo irra hin goone ta'e borinuma godha inni maaliif namni suni nama kufaadha ayyaanaan yoo jiraate malee namni nama dadhaba nama kufaadha nama waan jedhe iddoo jedhe haala jedhetti argamu miti namni eenyu hamma fedhe haa baratu hamma fedhe haa guddatu hamma fedhe haa tajaajilu malli namaa kana kanaaf waaqayyo eegdanii akka lapheen keessan hin cabneef nama amanattanii akka garaan keessan hin burkutoofneef namuma kana hin amanatinaa in fact yoo amanattu ta'e iyyuu abaaramtee taa'e alif namni nama namu gatii ta'eef nama natamu amanamaa kan ta'e maqoolii baay'ee keessa maqaan inni tokko gooftaan keenya kan inni itti beekamu amanamaa isa jedhu kan amanamu hamma dhumaatti isa qofaadha kan eegamu hamma dhumaatti isa qofaadha amanamaa inni ta'e Yesuus Kiristoos sin buusu amanamaa inni ta'e Yesuus Kiristoos sin buusuun jedhe amanamaa inni ta'e Yesuus Kiristoos sin buusu dadhabee karaatti sin buusu Yesuus nan dadhabe nan nu fedhe karaatti sin buusu Yesuus har'as numa boossa kaleessas bo'aa turte dheegaddas bo'aa turte har'as boo'i inni amanamaa ta'e Yesuus Kiristoos si kaasa himimmaan kee suni dhaqeetu galata lakkuu yeroo inni itti dhaaludha maaliif he is faithful himimmaan kee gammachuu dhala gaddan dhalu himimmaan kee kolfa dhala boo'ichan dhalu because he is faithful waaqayyo amanamaa gatii ta'eef waaqayyo amanamaa gatii ta'eef har'a yoo fakkaachuu baate iyyuu har'a yoo saamamte iyyuu har'a yoo booji'amte iyyuu waaqayyo karaa makee boojuu dachaa harka kee keessa waaqayyo hin buusa sababiin isaas isatu amanamaa gatii ta'eef malee anatu jabaa ta'eef miti situ jabaa ta'eef miti situ beekaa gatii ta'eef miti egaa akka daawwit faa akka namoota daawwit faa kana haala keessa jirtu jijjiiruu yoo barbaadde kos haala sana jijjiiruu hin dandeessu ati garuu akkaataa itti jijjiiramu jira haala sana jijjiiruu haala kee jijjiiruu yoo barbaadde akkuma daawwiti atis immoo balbala kee cufadhuuti jilbeenfadhuuti gara isaatti boo'i inni haala jijjiiruu balaqeessaa eeke keessa siif darba inni diinota keessirraa qolachaa ilmi waaqayyoo galata mana kee fidee dhufa inni ati duwwaani haalli kee akka jijjiiramu yoo barbaadde if you are desperate akka namoota kana if you are desperate kanati jaallattu kanati ilaaltu akka qaroo keetti wanti jalaa bade wanti riba si dhowwaa jiru nagaa si dhowwaa jiru jireenya kan sitti hadheesse haalli sun akka jijjiiramu yoo barbaadde namatti ni matini haala kan jijjiiru jilbeenfadhu balbala kee cufadhu Yesuus Kiristoos immoo seexana irratti siif kaa'inni haala kee kan jijjiiru waaqayyoodha malee ati jijjiirachuu dandeessu
Phaawulosiif Sillaas fa'aa boqonnaa 16 hojii ergamootaa keessatti seenaa baay'ee beekamaa. Gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii warri hidhaman immoo isaan hin dhaggeeffatu turani. Dingatas hamma hundeen manicha hidhaa raafamutti sochii lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus hin hiikamanii. Ameen. Abukaatoo bakka keenya bu'ee kan nuuf falmu kan nuuf dubbatu mana hidhaa keessaa kan nu gadhiisisuu danda'u mee nama taayitaa qabu, fira wayii, hiriyaa wayii, nama beekamtii qabu, nama jalatti dhiyoo jiru mee namoota barbaadaa jedhanii xalayaan barreessine. Mee iyyaafadhaa jedhanii xalayaan barreessine. Namatti waa'ee isaanii himachuu hin dhabne hin lixani, sansalataan hidhamani, wanti isaan godhani hin faarfatani, hin kadhatani. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yaada haala isaan keessa turani reebamaniiru, madaa qabu. Akkuma ittiin fucha argataniitu akkuma ittiin fucha argatanii faarfachuu danda'anii haala sana keessatti ayyaanni Waaqayyoo isaanii baay'atee jennaan hin kadhatani, hin faarfatani. Ootuma isaan kana gochaa jiraniitu bakkalchichi bariini ilmi Waaqayyoo, hafuurri Waaqayyoo, humni guddaan Waaqarraa dhufeetu raafamuu wayitu ta'eedha. የመሬት መንቀጥቀጥ አማሪፋ ኮተኮቲ ፖሊስ ተኩን ኮልፌ ከናፍ ስሬፈደት ያለ ሰደርቤ ራፈሙ ለፋቱ ተሄድ ኦቱ ከረተኒ ኦቱ ነመቲ መተኒ ሚቲ ኦቱ ወላ በርባደተኒ ሚቲ ኦቱ አቡካቶ በከቡ ኤቪዛን ፈልሙ ሚቲ humni hundeen manichaa hidhaa raafamuutti socho'ii lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus hin hiikamanii. Haalleluuyaa, haalleluuyaa, haalleluuyaa. Namooti Daawit na babbaran akshinii isaan jalqaba fudhatanii judgmentii murtoo dabarsan. Murtoo maaliin ajjeesu isa isaan bira jiru because haala keessa jiran kan ka'e obboleessa isaan bira jiru nama isaan bira jiru ilaalaniitu firdii hundumaa fuudhanii sarara ka'an. Namni akka garaa koo jedhee Waaqayyo dhugaa beef namni kun immoo garaa jilbeenfachuutti dhaqe. Jilbeenfadhu jireenya hadhaa'e mi'eessa Yesuus. Garuma isaa kanuma. Haasaan baay'isina, haasaan baay'ifnu, dubbiin baay'ifnu. Qulfiin nagaaf gammachuu keetii harka obboleessa keessa bukkee taa'uu miti. Yoo akkas gooteetta ta'e you are allowing him or her. Qulfiin nagaaf gammachuu keetii harka Yesuus Kiristoos. Ameen ameen. Yesuus Kiristoosii qulficha harkaa fuudhee humna seexanaa injifateera. Yesuus Kiristoos nagaa kee isa guddaadha. Nagaa kee isa jalqabaadha. Isa harka jiraan keemmayyu. Naaf egaa ergaan koo har'a wanta seexanni si booji'e Waaqayyo siif hin deebisa. Wanta seexanni si booji'e Waaqayyo karaa makee deebisa. Mee wanta seexanni na booji'e Waaqayyo karaa koo deebisaadha. Ameen. Harkuma mirgaa kaasaati. Mee namni waggaa darbee waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 haa ta'u
nagaa qabaachaa turtan gammachuu qabaachaa turtan jireenyi isinitti mi'aayee jiraachaa turtan but right now haala dabraa keessa kan jirtan yoo jiraattan please don't settle for it toletteen simatiinis acceptii gooteen taa'inis ilmi waaqayyoo nagaa kee guutuu inni ta'e suni siif nagaa dhagatii ta'ee fi gara Yesuus Kiristoos ilaali nagaan kee hin deebi'a. Eeyyee balbala banteetta dadhabbii keetiin. Eeyyee akka sirraa eegamutti hin jiraanne. Eeyyee kufteetta. Eeyyee dadhabdeetta. Gara waaqayyootti deebi'i. Gara isaatti boo'i. Jilbeenfadhu. Yesuus Kiristoosiin nagaa kee guutuu siif deebisa. Kan nagaan kee hatame. Kan gammachuun kee hatame yoo jiraate akka namoota dheengadda akka namoota kana jireenyi yoo sitti hadhaa'eera ta'e namatti hin faradin harka kee namarratti hin kaasini isa nagaa kee deebisu isa boojuu kee deebisu gara waaqayyoo ilaali waaqayyo dhimma keerra adeemaa hin dhufaa waaqayyo humnaan siif dhufaa inni warra dadhabaniif humnan kenna warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna haalleluuyaa dadhabdeetta waaqayyo humna siif kenna aangoo dhabde waaqayyo siif dhaabata ijoolleen hin dadhabu hin mudhukus dargaggoonnis gufatanii hin kufu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatani garuu humni isaanii hin haareffama akka joobiras baalleedhaan hin ol hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhabani hin adeemu garuu hin mudhukani ameen ameen ana tun dafqu ameenii maxinnoo jettuusin ano ijana gubee dafqi dadhabdeetta inni humna kee haaressu Yesuus Kiristoosi si wajjiniin jira siif jira eeyyee kufteetta inni si kaasu Yesuus Kiristoos siif jira ila wangeelli kanadha wangeelli isa kufaa isa kaasudha isa dadhabaa isa kaasudha wangeelli kan isin dhibu kan inni baay'ee dhaqee tuttuqee nama jijjiire namoota warra dadhaboo namoota warra tuffatamoo waan isaas hin beekun waaqayyo kun maalee namoota dadhaboota akka inni jaallatu ani isaan keessaa tokko kan innis filatu kan inni ittiin hojjetus waaqayyo namoota dadhaboo namooti dadhaboo kan isaan hirkatan Yesuus irratti haalleluuyaa kan isaan amanatan Yesuusiin humna isaanii miti beekumsa isaanii miti kanaaf waaqayyo warra dadhaboota kana hin gargaara waaqayyo humna kee inni haaressu ganama kan akkasiin jedha waaqayyo wala akkasiin jedha waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kuni boojuu kee sumaanan siif deebisaadha waaqayyo sumatti humna godhee sumatti waaqayyo humna hafuura qulqulluu gasheetu sumaan waaqayyo wanta seexanni si jalaa fuudhe deebisiisa waaqayyo atis ilma atis intala dhiigi kan dhangala'eef gatii ta'eef iyyi kan biraan namni kan biraan waci kan biraan konfiraansiin kan biraan sin barbaachisu sumatti humna godhee suma isa dadhabaa kana suma isa gubaa kana hafuura isaatiin kaaseetu waaqayyo seexana hin adaba waaqayyo seexana hin adaba isa si ari'atu waaqayyo hin adaba isa boojuu godhee si saame seexana waaqayyo sumaan adaba garuu akka Daawit godhi malee akka Daawit Daawitiga hafuura wayitu as keessa jira there is a communication hariiroo gaarii ta'e wal qinnamtii gaarii ta'e jira yeroo kufutti dafee gara waaqatti kan isa deebisu akkeedu faarsaa keessa 7 times he comes before the Lord a day guyyaatti si'a torba fuula waaqayyootti dhiyaata Daawit
inni beekas immoo yeroo hundumaa zarazzaree lafa kaa'a kufaatiisa hir'ina isaa lafa kaa'a. That is depending isarratti hundaa'u isarratti yoo nama yakke sin yakkeani jedhe maaliif as keessa hafuura connectionitu jira har'a Waaqayyo kan inni sitti dubbatuuf immoo humna hafuura qulqulluu isatti of keessatti qabbaneessite Waaqayyo har'a galgala humna sana kaasuu barbaada. Hafuura Waaqayyootiin malee namni immoo gara Waaqayyo yaaduu hin danda'u. ስጋ አይፈልግም አምላኩን አይፈልግም። ስጋ it's never ያደሳ ከሰው hafuura kadhanna mana Israa'el mana Daawit irratti nangalaaseere Waaqayyo hafuuruma kadhannaallee kan kennu namaaf Waaqayyoodha. hafuura kadhanna hafuura kee inni haaressu hafuurri qulqulluun ganama kana siyaa tokko hafuurri qulqulluun siyaa tokko mee harka keessa mirgaa ol kaafadha. inni gara Waaqayyootti si argisiisu inni gara Waaqayyootti si deebisu inni gara Waaqayyootti si fiksu yeroo dadhabdu yeroo kuftu haala hundumaa keessatti hafuurri qulqulluun maqaa Yesuus Kiristoosiin keessa kee argatu hafuurri qulqulluun keessa kee haaressu. egaa namni yeroo sana waa'ee namaa lafa kaa'a waa'ee namaa achumatti dhiisa namni dubbates dhiises namatti himachuu hin jiru bakka kan itti himatu qaba kallattii kan argisiisutu jira. sana booddee gaafa dhaqu Daawiti gara isaatti boo'ee imimmaaniin boo'anii kadhatanii Daawiti calluma dheenteenya eegii kadhate sirraa dhaga'uun irra jira jedhe. sirraa dhaga'uun irra jira. waanan godhu natti miidha garuu saamameen taa'u garuu booji'ameen taa'u rafuu hin danda'u boqochuu hin danda'u kaleessa moosii argeera Waaqayyo irraa kallattii gaafate jara kana duukaa yoon bu'e nan deeffadhaa wantan saamame kana haadha manaan saamame ijoolleen saamame sabni koo saamaman kana nan deeffadhaa yeroo baay'ee hir'ina baay'een keenya qabnu yeroo waan tokko nu mudatu mee Waaqayyo maal jedhaa waan jedhu baay'ee madu'aa dhufeera amma nu keessa durillee waan jedhu Waaqayyo maal jedha mee waa'ee dhimma kana mee waa'ee dhimma kanaa kallattiin natti argisiisi yaa Waaqayyo maal godhu karaa kan ba'u akkamitti deemu akkamittiin jiraadhu. Kanaafi otuu actioniin fudhatin har'aa booddee Waaqayyoon gaafachuun isiniif haa ta'u. otuu murtoo hin fudhatin otuu hin murteessin waan gochuuf jettu kana Yaaqoob immoo maal jedha waa'ee borii warra dubbataniini yoo Waaqayyo jedhe malee Waaqayyo yoo jedhe malee hin ta'u gatii ta'eef yoo Waaqayyo jedhe jedhaa jedhe bor akkasan godhaa bor kanatu ta'aa warra jettanii. kanaaf Daawit fuula Waaqayyootti dhiyaateetu Waaqayyoon kallattii natti argisiisi jara kana duukaa yoon bu'e nan deeffadhaa jedhe sagaleenis Waaqarraa hin dhufe Waaqayyoos kallattii isaaf kenne deemi hin deeffattaa jedhe Waaqayyo akkasiin jedha hin deeffattaa yoo na gaafatte